godaanin baddu jechuu jedhan imaamu Ahmad ammoo namni imaama isaa dura kutee rukni takkaan nama imaama isaa dura darbe maal ta'uu qaba boodatti deebi'uutu isarratti dirqama ta'a jedhe. Yoo imaama dura ka'ee kute namni tokkommaa booda deebi'uu qaba jechuudha. Booda deebi'uu qaba malee fuula duratti deemuu qabu jechuudha. Maaliif jennaan liyaatti baadal imaam. Isirraa booda deebi'ee san maal godhaa booda rakaat takka imaamni eega salaatee fixatee booda rakaat takka fiduu isa barbaachisaa jedhe imaamu Ahmad. Yokka kanammoo hojjetuu baate hoo maaltu maal taaree baxalat salaatuu jedhe. Yoo imaama dura kutee isaa imaama dura kutee hojjetu jiru imaamni hojjetti irratti xatti dhufu ta'e salaanni isaa sun dismiis baddee jirtii jedhe jedhan imaamu Ahmad. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati bakka kun. Bakkatti namni keenya qilee seenaa jiruutiitu bakka kana mimal jemmaasi tawdiihul ahkaam irratti المشهور جي من مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد إني كمان أنه لا يصلح اتمام مفترض جد نمني فردي صلاة توكو نمني قرتك فردي صلاة توكو نما سنة صلاة تي إذا تنقبو جري الإمام أحمد ولا كل مفترض جد نمني قرتك فردي ما سيسي صلاة توكو خلف مفترض لفرد آخر نما فردي براي أتوتي صلاة جروتي أتوني السري متي جرجران عجائب مو أما فكان نما زوري صلاة جروتي نما أسري صلاة جروتي أفكرتي زوري أستيرتون قبضي جودا بكخانة إمام أحمد مذهب لما قبها جران والرواية الأخرى رواية